faannoo naannoo Amaaraatti bakkoota hedduu to'achuu yoo ibsan mootummaan ammoo dubbiin kun dubbii sobaati jedhe. Lola naannoo Amaaraa keessatti humnoota faannoo fi loltoota mootummaa gidduutti deemaa jiruun gareen faannoo naannichaa keessatti bakkoota adda addaa to'achuu jiraattonnii fi hooggantoonni faannoo raadiyoo sagalee Jarmanii DW'tti himaniiru jechuun Addis Istaandardi gabaase. Gondar Kibbaa fi Walloo Kaabaa kan wal quunnamsiistu magaalaa Caacoo jedhamtu garee hidhatee naannoo Amaaraa keessa socho'uun to'atamuu jiraatan magaalichaa tokko DW'tti himeera. Humnoonni kun magaalaa kana qofa osoo hin taane magaalota akka Zaabit, Garaagaraa fi Aflaaqiitti dabalatee bakkoota hedduu to'achuu jiraatan kun hime. Haaluma wal fakkaatuun ajajaan garee faannoo godina Walloo Kaabaa Meejar Miikiyaas DW'tti akka himanitti faannoon kaaba Walloo qofaa keessatti aanaalee 6 to'achuu beeksiseera. Kana malees kaleessaa loltoonni mootummaa naannoo Raayyaa Qobboo Muujjaa fi Kulaa Maask to'achuuf yaalanis miidhaan guddaan irraa gahuun yaaliin isaanii osoo hin milkaa'in hafeeraa jedhe. Hidhattoonni faannoo kan biraan lola dhiheenyaa kana geggeeffameen bakkeewwan akka Saankaa Zaabit dabalataan to'annaa isaanii jalaa galchanii jiraachuu himeera jiraataan naannichaa yaada kenne. Gama biraatiin jiraataan Walloo Kaabaa kan bakka Laastaa Bilbilaa jedhamu jiraatu naannoon isaanii to'annoo faannoo jalaa akka ture kan ibse yoo ta'u lola tibbanaa geggeeffameen naannoo isaaniitti walitti bu'iinsi akka hin jirre dubbateera. Akka gabaasni kun ifoomsutti lolli kun bakka Baquloo Maaneqiyaa jedhamu gaara ol ka'aa naannoo Saankaa Walloo Kaabaatti argamutti kaleessa geggeeffameera. Dubbi himaan raayyaa ittisaa biyyaa Birgaadeer Jeneraal Geetnet Adaanee haala jiru gaafatamanii yoo kallattii kominikeeshinii mootummaa irraa ajajni kenname malee deebii akka hin kennine dhaabbata miidiyaa DW'tti himaniiru. Deetaa ministeera kominikeeshinii fi tajaajila odeeffannoo mootummaa obbo Kabbadaa Deessisaa humni faannoo naannichaa keessatti haleellaa raawwachuu malee dandeettii bakka kamiyyuu qabachuu akka hin qabne hubachiisan. Naannolee hidhattoota faannoon qabaman jedhaman yookiin taateewwan lolaa dhiheenyaa kana mudatan to'annoo faannoo jalaa galaniiru jedhaman garuu guutummaatti haalaniiru.